Ashama harka fuunee kabajamoo fi jaalatamoo wammaatii chaanaala kootii nageenyi kan koo kan kabajaa fi kan jaalalaa bakka jirtan maratti isin haa qaqqabu isiniin jechaati har'a viidiyoo kana keessatti jechuudha wanti isiniif qabadhee dhiyaadhe jechuudha namoota karaa feesbuukii fi karaa iimoo bilbiltaniiton chaanaala kee kana argachuu hin dandeenye mee nuuf sirreessii warreettaniin isiniif sirreessuudhaa dhufe jechuudha. Akkamitti akka argattan illee isinitti himaa jechuudha. Barnoota biraallee itti dabalee jechuudha. Waa'ee YouTube fi Facebook dha wal qabatan aanan gurra isin buuftu ta'a. Isin immoo hanga xumuraatitti na duuka buutanii na hordofuu qofa jechuudha. Gaheen keessan na hordofaa jechuudha. Hanga xumuraatti na hordofaa waan baay'ee barattu waan baay'ee isin bashannansiisudha. Fataa jechaati wajjin turre jechuudha. Hanga xumuraatitti na waliin tura affeerra kooti. Akkasumas immoo warri haaraa dhuftan jechuudha subscribe gochuu dagatinaa jechuudha. Subscribe an jettu kunoo jaalawashii kana jirti jechuudha. Diimtuu takka jechuudha warri hin diimanne dhiisa jechuudha warri gurraacha ta'e jechuudha. Jala ishiitti diimtuu yoo isiniif dhufte diimtuu sun akka gurraachaftu godhaa jechuudha. Mallattoo bilbilaatis tuqadhaa isiniin jedha jechuudha. Akka wanti nani gaddise battala nani gaddisetti isin bira ga'u jechuudha. Barnoota koomidiidha walaloodha. Wanta saba keenya irratti xiyyeeffatu kamuyyuu hojjedhee tanan gadi isiniif lakkise jechuudha. Isin ammoo laayik gochuu hin dagatinaa jechuudha. Laayik godhaayi sheeriidha jechuudha. Hanqina guddaa kan qabnu hanqina sheerii qabnaame lammii koonya hundi keessan uume sheeroo gootan bareedaa natti fakkaata jechuudha. Sheer godhaa jechuudha. Nama kan biraan iyyuu gahuudhaaf sheer godhaa. Viidiyoowwan biraatillee jalatti kan hojjenne ni jira. Isaanillee daawwadhaati sheer godhaa jechuudha. Viidiyoowwan babbareedoo jechuudha. Kanneen hojjenne sheerii baay'een arganne jechuudha. Hanqina sheerii qabanii fi akkasumas hanqina laayikii qaban ni jiru jechuudha. Warreen haaraa taatan immoo subscribe godhaa jechuudha. Subscribe gootan nuuf jajjabina nuuf kennitu. Isin immoo wantoota nuti asii gadhiisnu battalumatti argattu jechuudha. Amma ka sagantaa keenyatti darbinu guyyaa kaleessaa mucayyoo bareedduun takka arabarraa yookiin immoo labaanoon irraa bilbilteetoon iimoodhaan jechuudha. Maalaan jette seetanii YouTube ni keeku sirrii miti maqaa isaa sirreessi naan jette hiriyoonni kan koo search godhanii argachuu hin dandeenye kanaafuu maqaa isaa nuuf sirreessi akkasii argannu jechuudha. Hiriyoonni koo Oroviit jedhanii search godhaniiru argachuu hin dandeenye kanaafuu maqaa sirreessi jettee jirti. Obboleettii keenya kanaaf jechuudha haala itti aanu kana deebishee deebi'eefii jira jechuudha. Sirriitti step by stepdhaan hordofuu qabda jechuudha. Hordofaa isiniin jedha. Kinooti kaa kabajamoo fi jaalatamoo maatii koo YouTubein kanadha irratti gaxxoyna jechuudha. Haala kanaan ergi irratti gaxxoyna jechuudha. Kinooti mallattoo xiyyaa iddoon itti isinii qabee jiru kana jechuudha. Irratti al takka tuqna jechuudha. Mallattoo search jechuudha. Tuqne sana booda search YouTube dha gubbaa isaati irratti jechuudha. Iddoo search YouTube dhu kana irratti barreessina jechuudha. Iddoon itti isinii sarara kana irratti jechuudha. Oroviit jennee barreessina jechuudha. Chaanaala koo argachuudhaaf waan ta'eefuyyuu gurguddisnee barreessina amma fakkeenyaaf. Kophee guddifadhe Oro jennee arteen xiqqoo steepi tokko siskine viit jennee barreessina jechuudha. Oroo fi viitiin steepi tokko irraa siquu qaba. Oroo viit jennee barreessine amma. Hayyee oroo viit jennee steepi oroo fi viitiin steepi tokko irraa fagaachuu qaba. Kinooti haala kanaan nu fidee jechuudha. Kinooti iddoo sana gaditti viidiyoo koo lama fidee jechuudha. Nuti kan fayyadamnu jechuudha. Piroofaayila sana jechuudha. Hayyee ammoo xixiqqeessinee isinitti agarsiisa jechuudha. Mee xiqqooma xixiqqaadhaan jechuudha. Oroo fi viitiin dirqama walirraa siquu qabda jechuudha. Oroo viit kinooti walirraa siska jechuudha. Oroo fi viitiin hayyee searchiin jedhaan jechuudha. Ammas kinooti searchi gideen jedheen haala kanaan agaluma duraa sanii jechuudha. Qubee guddisuu xiqqeessuus qubee walitti siqsuu fi walirraa hiiksuudha jechuudha. Oroo fi viitii steepi tokko walirraa siska kinooti iddoon tuqeessan tuyitanii iddoo kinooti subscribe itti isinii dhufaa subscribe gootanii iddoo mallattoo bilbilaa wayiitti dhufaa ishiirratti tuyitanii oolan jettu tuyitan jechuudha. Kunniin immoo jala isaatitti agartan kun viidiyoo nu jedhee isin gubbaarraa viidiyoos iddoo itti sanatti viidiyoowwan koo daawwachuudhaaf achi fayyadamtu jechuudha. Viidiyoowwan babbareedoo baay'ee nama boonsan nama bohaarsan walaloowwan koomeedii barnoota wantoota garaagaraa qophiilee garaagaraa isiniif hojjedhee jira jechuudha. Asirratti jechuudha viidiyoo baay'ee dansaadha jedhee yaada garuu hanqina laayikii sheerii fi koomentii qaba akkasumas hanqina sabskraayibii qaba jechuudha. Chaanaalichi kinoo akkuma argaa jirtan kana. Okay, haala kinooti amma isinitti agarsiise kanaan yoo sirreessitanii maqaa Oroo jetta Oroo viit jettanii barreessitan chaanaala koo kallattumaan argattu jechuudha. Wanti biraa wanti itti makamee isiniif dhufu hin jiru jechuudha. Jalqabuma irrattu inooti jala isaatiitti jechuudha. Osoo profaayila koo gadi hin tuqin jechuudha. Viidiyoo koo lama wajjin isiniif fida jechuudha. Viidiyoo san dhiistanii jechuudha.
chaanaala koo gadhuutanii subscribe gootan jechuudha. Namoonni biraallee chaanaala haaraa warri banatanillee subscribe godhaa jechuudha. Subscribe nuuf jajjabina isiniif ammoo wantoota nuti gadhiisnu arganna jechuudha. Inni biraa ammoo jechuudha Facebookidha. Facebookidhaan wal qabatee warri dursa waa'ee Facebook irratti jechuudha. Namoonni tokko achiinillee maqaan kee sirrii miti warri ittan jirtu gaaffiin keessaan haaluma duraa sanii deebi'ee jira jechuudha. Warri karaa Facebookaa maqaa kee kana search gooneen argannu jettan jechuudha. Achi sanii deebi'ee jira. Inni biraa ammoo Facebook irratti jechuudha. Namoonni maqaa kee search godhanii argatanii search qofa osoo hin taane immoo liinkii ati share gootellee Facebook irraa akkamitti akka fayyadaman wallaallee jechuudha. Hiriyoonni keenya akkasitti wallaalanii rakkatanii namoonni jettanis ni jirtu. Hayyee dursa Facebook keessa yeroo seentan jechuudha. Haala kanaan mee kinooti haala taanu kanaan Oroviit jedhaati barreessati jechuudha. Facebook irratti illee nu hordofaa jechuudha. Facebook ni keenya kun ergi banamee torban hin caalu jechuudha. Hayyee achirratti illee nu hordofaa isiniin jedhaa torbanoota tokko lama akkasii jechuudha. Kinoo haala taanu kanaan hordofaa. Kinooti Facebook laayitii keessa seetananii kinooti akkuma YouTube sanii jechuudha. Mallattoo searchii tana irratti tuqnaa jechuudha. Al takka mallattoo searchii sana irratti tuqnaa iddoo xiyyaan tuqtana jechuudha. Tuqnaa tuqeera kinoo amma kinooti Oroviit inni gubbaatti barreessina baay'ee isinitti mul'atu garuu namaaf galchaa jechaati. Akkuma YouTube sana jechuudha waan biraati miti Oroviit ennaa kinoo akkanatti nuuf fida jechuudha. Haala konnekshinii keenya irratti hundaa'e jechuudha. Daddafee fiduu danda'a dhiisuu danda'a jechuudha. Kinooti fide Oroviit inni dhugnooti profiling ha YouTube tiin wal fakkaatu hin jira jechuudha. Kinoo isa kana jechuudha laal. Ayyee hundi isaaniitu warreen itti mare kun kiyyuma jechuudha. Kun YouTube san jalqabuma irratti fida jechuudha. Facebook irrattis ayyee no search goone hayyee nuti amma Oroviit ergi barbaanne kinoo achirratti tuqna jechuudha. Iddoo itti isinii sararame kana irratti tuqne kinooti like follow share save iddoo itti jira. Kinooti like itti follow itti achirratti tuqna jechuudha. Kinooti like tuqna following is na godhe save tuqe share tuqe ammoo share in group sin jedha group irratti moo firee hiriyoota keetiif immoo messengeraan jechuudha. Facebook keetii irratti immoo iddoo barbaadanti share gochuu dandeechanii yoo barbaadanis dhiisuu dandeechanii jechuudha. Dirqamaa miti. Hayyee chaanaala keenya kana Facebook keenya kana Facebook page keenya kana ergi follow like godhatanii save ergi godhatanii jechuudha. Akkasumas ergi share nuuf gootanii wanti biraa wanti sinaaf amma linkii jalatti isini linkiin Facebook page isan jalatti share godhanii jira. Link isa fayyadamnee akkamitti viidiyoo san daawwachuu dandeenya kan jedhu jechuudha. Viidiyoo san haala ittiin daawwannu isinitti agarsiisa ammoo na duuka bu'aan hordofaa kinooti haala taanu kanaan dhiyaata jechuudha. Hayyee kinoo linkichi kanaadha jechuudha. Irratti tuqnaa jechuudha. Iddoo viidiyoo kanatti tuqee footoo kanarratti tuqee jechuudha. Tuqeen jira. Fida jechuudha xiqqoo inni kinoo fidee amma tuqaa gubbaa jirtu sadantaan jechuudha. Gubbaa gara karaa mirgaa jechuudha. Kinooti xiyyaa itti isinii qajeelchaa kinoo xiyyaan iddoo jiru tana jechuudha. Ishii irratti tuqnaa jechuudha gara biraa dhiisne jechuudha. Dhiifama jechuudha wanni kun irratti naala bahem. Open an jettu tana irratti tuqnaa isinitti mul'atti dhee yaadaa yoo mul'achuu baate koomentii barreessa jechuudha mul'attuudhaati. Open an jettu tana irratti tuqnaa jechuudha. Ergi sarara tuqaa sadassan irratti tuqne amma immoo YouTubeidhaan immoo Chromeidhaan banuu barbaanne amma YouTube namni fayyadamu jira Chrome namni fayyadamu jira. Amma YouTube irratti tuqee isin agarsiisa. Amma Chromenis akka haaluma saniin jechuudha. YouTube irratti tuqne kinoo akkatti haala kanaan viidiyoo san nuuf fideera jechuudha. Kinoo gubbaa kanatti daawwachuu dandeenya jechuudha. Xiqqoo connectionitiin jiruuf malee jechuudha. Daawwattu jechuudha. Hayyee kinooti jechuudha. Linkii san tuqxanii jechuudha. Yeroo tuqxan gara iddoo subscribe gochuu hin dandeenyetti nu fida jechuudha. Yeroo nu fide isa dhiisne jechuudha. Gubbaa ishiitirra jechuudha. Tuqaa sadii jira jechuudha. Tuqaa sadassan in tuqna jechuudha. Yeroo tuqne open yookiin immoo open in Chrome han jedhu ni jira. Open han jedhu san irratti tuqna jechuudha. Open jenneen jechuudha. Chrome fi YouTube nu fida jechuudha. Yoo barbaanne Chrome keessa fayyadamnu ta'e Chrome irratti tuqna. Yoo immoo YouTube keessa ka fayyadamnu ta'e YouTube irratti tuqna jechuudha. Channel san haaluma salphaa ta'een viidiyoo san daawwanneetuun like, share, comment gochuu dandeenya. Wanta barbaanne gochuu dandeenya jechuudha. Viidiyoo kana namoota birootiif share gochuu hin dagatinaa. Ani kanaan isiniin ture, isin waliin ture.
Orobitirraa Rabbirraan jedhama. Hanga xumuraatti na hordofuu keessaniif guddaa galatoomaa. Viidiyoon keenya kuyyoo isinitti tole immoo laayik godhaachuudha. Laayikiin baay'ee barbaachisaa waan ta'eef sheer immoo gochuun dirqama jechuudha. Akkasumas koomentii godhaachuudha. Wanta barbaadan na gaafadhaa jechuudha. Waa'ee appilikeeshinaa ofiitan waa'ee waan barbaadan jechuudha. Wanta barbaadan waa'ee chaanaala kootii waa'ee chaanaala biraa jechuudha. Haala chaanaala ittiin baratanuu barbaadan wanta barnoota ta'e na gaafadhaa jechuudha. Karaa Facebook illee karaa YouTube illee na gaafachuu dandeechuu karaa banaadha isiniin jedha jechuudha. Hanga xumuraatti na duuka buutanii na hordofuu keessaniif guddaa galatooma jechuudha. Isinin galateeffadha. Na waliin turuuf keessaniif guddaa galatooma isiniin jedha. Barris dabareeda